bilbilli yeroo isiniif bilbilamu yookiin namni yeroo bilbila isiniif bilbilu bilbilli keessan akkaataa maqaa abbaa isiniif bilbileedhaan sagaleedhaan isiniif waamuu danda'uun isin barsiisa. Egaa daawwattan kiyya viidiyoo kan laayik sheer gochuudhaan na hordofa. Hayya daawwattan kiyya aappii tokko isin barbaachisa aappii kanaa gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti gola Oromiyaa itti barreessanii gola Oromiyaa achi booda gola Oromiyaa kan jalarratti ni baasarratti tokkoof kilikni gootu. ammallee asirratti gola Oromiyaa kan harratti tokkoof kilikni gootu. ammallee haala kan asitti siffata asirratti ta'e koonsartii irratti tokkoof kilikni gootu. bakka sarchii kanarratti qubee caa naa maa barreessan achi booda sarchii fuulduraan kilik gootu sarchii gootu. achi booda haala kanaa suuraa kana isiniif fidaa suuraa kanarratti tokkoof kilikni gootu. achi booda aappichi gabbuufachuudhaaf sira ol isaa deemtu ol isaatuma deemtamu dhumaati. achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa akka jalatti daawulood kan jedhu turtii daawulood isa tuqxaniitii aappii kana bilbila keessatti gabbuufatanii. hayya daawwattan kiyya aappii gabbuufatanii gaara galtanii aappiin kun haala kanaan siif banamaa asirratti tokkoof kilikni gootu. ammallee kan tana ooni gootu. ammallee kan hundumaa haala kanaan ooni gootu jechuudha. ammallee as jalatti seef siitingis kan jedhu kanatti tokkoof kilik gootaniitii seefi gootu. booda namni yeroo bilbila isiniif bilbilu yookiin yeroo bilbili isiniif bilbilamu bilbilli keessan laaxunuma maqaa abbaa isiniif bilbileedhaan sagaleedhaan isiniif waama.